Raadiyoon Itoophiyaa eega hundeeffame waggaa 90 guutee jira. Buufanni xayyaara Bishooftuu bara 2030tti balalii eegala. Kuufamni maallaqa fayyadamtoota baankiiwwan dhalarraa bilisa ta'anii qarshii biliyoona 378 gaheeti jira. Burkina Fasoon Afrikaanotaaf viizaa bilisa hayyamteef. Riek Machar itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa yakka ajjechaa fi biyya ganuutti himataman. Namni Chaarli Kirk ajjeese to'annaa seeraa yeroo oleetti jira. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network. Oduu ammaaf qabnu kan isinitti himuu an Ibsaa Masraaji. Raadiyoon Itoophiyaa eega hundeeffame waggaa 90 guutee jira. Raadiyoon Itoophiyaa hundeeffame waggaa 90ffaa isaa kabajataa jira. Raadiyoon Itoophiyaa gaafa tamsaasa jalqabu biyyoonni yeroo ammaa addunyaa irratti beekaman gariin hin hundeeffamne ture. Inumaatu biyyoonni Afrikaa harki caalu sirna bittaa jalatti gidirfamaa turan. Raadiyoon Itoophiyaa eega hundeeffame kaasee hanga ammaatti amata 90 guutuu tajaajilaa jira. Buufanni xayyaara Bishooftuu bara 2030tti balalii eegala. Ijaarsi buufata xayyaara idil-addunyaa Bishooftuu Haaroyinii amata 5 keessatti xumuramee tajaajila balalii idil-addunyaa akka eegaluuf karoorfamu hojii gaggeessaan sarara daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo dubbatan. Ijaarsi buufata xiyyaaraa waggaa 5 booda bara 2030tti xumuramuuf karoorfame tajaajila balalii idil-addunyaa kennuu akka eegalu ibsanii jiran. Kuufamni maallaqa fayyadamtoota baankiiwwan dhalarraa bilisa ta'anii qarshii biliyoona 378 gaheeti jira. Tajaajila baankii dhalarraa bilisaa irratti qarshiin qusatame qarshii biliyoona 300 fi biliyoona 78 gaheeti jira. Itti aanaan hoogganaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Salamoon Dastaa waltajjii mala seektarri baankilee kun galtee karooraa gabbifachuuf qopheessan irratti qusattoota seektara kanaarraa qarshiin biliyoonni 300 fi biliyoonni 78 walitti qabamu ibsanii kana keessaa qarshiin biliyoonni 100 fi biliyoonni 60 ol liqiif dhiyaachuu ibsan. Itoophiyaa keessatti seektara baankii dhala malee jabaa ta'e uumuuf tarkaanfiiwwan hedduun fudhatamuu ibsanii ammatti baankiiwwan dhalarraa bilisaatiif hayyamni guutumaa guututti kennamee akka jiru dubbatan. Burkina Fasoon Afrikaanotaaf viizaa bilisa hayyamteef. Burkina Fasoon Afrikaanota gama biyya isaanii imaluu barbaadaniif kafaltii takkaan malee akka viizaa kennitu beeksifte. Ministeerri nageenyaa Burkina Fasoo Mohaamud akka jedhanitti ammarraa eegalee lammii biyyoota Afrikaa gara Burkina Fasoo dhufuu barbaadaniif kafaltiin tokkolleen akka hin barbaachifne dubbatan. Akka ibsa ministeerichaatti daawwattoonni Afrikaa galmee onlaayiniitiin dhuunfaa barbaachisu qofa guutuu akka qaban ibsan. Kanaan dura biyyoonni akka Gaanaa, Ruwaandaa fi Keeniyaan imaltoota Afrikaatiif viizaa bilisa hayyamteetu turte. Riek Machar itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa yakka ajjechaa fi biyya ganuutiin himataman. Itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa duraanii Riek Machar bara dabre baatii bitoota isaa keessa weerara milishoonni humnoota federaalaa irratti raawwatte jedhamaniin yakka ajjechaa gantummaa fi yakka dhala namaa irratti raawwachuu keessatti himatamee jira jechuun himatamuu isaa ministeerri haqaa Suudaan Kibbaa beeksise. Ministeerichi himannaa kana ibsee sa'aatii muraasaan booda pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir itti aanaa isaanii Riek Machar hojiirraa ari'uu isaanii raadiyoon mootummaa biyyattii beeksise. Himannaa Machar irratti dhiyaateef aangoo irraa kaafamuu isaatiin wal qabatee wal dhabdeen gareewwan siyaasaa gurguddoo biyyattii lamaan gidduutti akka uumamu maltu yaaddoon uumeeti jira. Namni Chaarli Kirk ajjeese to'annaa seeraa jala oole. Hooggantoonni FBI ibsa baasaniin nama aktiivistii Ameerikaa Chaarli Kirk ajjeese to'atamuu himan. Namni Chaarli Kirk ajjeese dargaggeessa amata 22 Taayilar Roobisaan to'atameetu jira. Dargaggeessi kun ergama basaasa Moosaad eega fudhateen booda Chaarli Kirk irratti ajjecha raawwate. Taayilar Roobisaan kan qabame eeruu abbaan isaa warra FBI'f kenneeni. Maatiin dargaggeessa kanaa ilmi isaanii yeroo dhihoo as akka haasawa siyaasaa haasa'uu jalqabe dubbatan. Dargaggoo Taayilar Roobisaan ajjecha kana kan raawwateef Chaarli jibbansa waan qabuuf jibbansa kana akka hin babal'ifneef jechuudhaan dubbata. Oduun ammaaf qabnu kanumaa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan turaa isiniin jenna.